Harka fuunee daawwattootaaf hordoftoota bulloo kiyyaa jirra jirtu bakkaaf kallattii jirtan maratti nagaan keenya kan jaalalaa kan gammachuu bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jenna. Guyyaa har'aa odeeffannoo adda ta'e qabannee gama bulloo kiyyaatti dhufnee jirra jechuudha. Egaa kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaaf YouTube chaanaalii keenya hordofaa isiniin jenna. Kallattumaan gama odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Magaalaa Finfinneetti namichi shamarree buna jabanaa danfistee gurgurtu buna daftee naaf kennu diddee jedhee waraanee ajjeese hidhaa cimaa waggaa 13tti murtaa'uun ministeerri haqaa fuula feesbuukii isaa irratti ibse. Shamarreen ganna 26 Waasaan Lammaa jedhamtu magaalaa Finfinnee bulchiinsa Qirqos aanaa 10 iddoo addaa Shallamoo Gibbii jedhamutti buna jabanaa gurguruudhaan jiraataa turte. Himanni abbaa alangaa akka ibsutti yakkamaan Ganzab Taamiruu jedhamu caamsaa 3 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti tilmaamaan guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 7tti bakka Waasaan Lammaa buna itti gurgurtu deemuun buna akka kennituuf gaafate. Shamarree Waasaan hanga bunni ho'utti akka eeggatu itti himuudhaan dinnichaa quncisuu eegalte. Namni kun buna daftee naaf kennuu diddee jechuudhaan billaa harkaa fuudhee itti waraanuuf jedhee wallaansoo ittiin qabu eegale. Akka ministeerri haqaa jedhetti albee itti kennuu diddee wallaansoo osoo itti qabduu quba ishee ciniinee harkaa baafate. Sana booda harkaa baatee yeroo fiigu duubaan darbaa ishee waraanee miliquuf osoo jedhu himannaa uummataan to'annaa jala ooleera. Waasaan mana yaalaa yeroo geessutti dhiigni hedduu waan irraa dhangaleef lubbuun ooluu hin dandeenye. Akka poolisii magaalaa Finfinnee abbaan alangaa qorannoo gaggeessaniin himatamaa Ganzab Taamiruu jedhamu irratti himata yakkaa nama ajjeesuu bananiin yakkamaa ta'uu isaa mana murtiitiin mirkanaa'eera. Himatamaan kun mana murtiitti dhiyaatee jecha kenneen dhuguma raawwachuu fi garuu ammoo of ittisuuf akka godhes dubbateera. Manni murtii federaalaa dhaddachee lidataa yakka ajjechaa qoratu shakkamaa dhiyaatee yakkicha raawwachuus mirkaneessuun hidhaa waggaa 13 itti murteessuu abbaan alangaa himeera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gabaabaa kana kan isiniif qabannee dhufneef dubartiin obboleettii haadhaa fi waan hundaa akka taate hubannee akka tiksinuuf gabaasa qindaa'eef BBC Afaan Oromoo.